Shaggar keessatti qonnaan bultoonni oomisha gara magaalaatti dhiyeessuuf rakkachaa jiraachuu himan. Malkaa Balloo keessatti mootummaan naftanyaa bilchiginnaa PP filannoo sababeeffachuun halkanii fi guyyaa uummata walitti qabanii hawaasa rakkisaa jiraachuun dhaga'ame. Bunnoo Baddallee iddoowwan garaagaraa keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP jiraattota dirqamaan hiriira baasuu gara dirree waraanaatti fe'uu fi lafa jiraattota saamaa jiraachuu himan. Caamsaa 8,2026 shama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga dhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Shaggar keessatti qonnaan bultoonni oomisha gara magaalaatti dhiyeessuuf rakkachaa jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif Jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Godina Baha Shaggar iddoowwan garaagaraa keessatti qonnaan bultoonni oomisha isaanii gabaatti dhiyeessuuf rakkachaa akka jiran maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Mootummaan naftanyaa bilchiginnaa PP aangoo namtokkee irratti sammuun isaanii hidhamee kan hafe maafiyaan bilchiginnaa godina Baha Shaggar aanaalee garaagaraa kanneen akka Dugdaa, Booraa, Boosaat, Fantaallee fi kanneen biroo keessatti qonnaan bultoonni oomisha kuduraa fi muduraa kanneen akka paappaayyaa, muuzii, timaatima, maangoo fi isaan biroo jal'isiitti fayyadamuun jireenya isaanii guyyuu gaggeeffatan. Akkaataa oomisha isaanii gabaatti dhiyeeffatan dhabuun rakkoo guddaa keessa jiraachuu isaanii jiraattonni aanichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Akka odeeffannoon nu dhaqqabe himutti rakkoo qonnaan bultoota kanneenii oomisha isaanii gara magaalaatti dhiyeessuuf hanqina boba'aa ta'uu qonnaan bultoonni quunnamne eeruun haa ta'u malee konkolaachistoonni gara keenya dhufanis gatii ittiin gurgurachaa turre dachaa gadi buusuun kaffaltii madaalawaa hin taane kan gatii xaa'oo nurraa hin kaffalleedha jechuun gatiin paappaayyaa kiiloogiraamni tokko qarshii 80 kan ture amma gara qarshii 20-30tti gadi bu'uun jireenya isaanii irratti dhiibbaa akka fide ibsaniiru. Murni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP qorqalbiin isaa ilaalcha boodatti hafaa sirna impaayeraan booji'amee hafe kun qabeenya lammiilee impaayeratti kuufamee jiru boba'aa dabalatee kanneen biroo kuusaa diiphoo keessaa baasuun dantaa dhuunfaa isaaf jecha Yuunaayit Arab Imireetiif dabarsee kennuu akkasumas akka qabeenya dhuunfaa isaaniitti lakkaa'uu biyyoota dirooniitiin uummata Oromoo fixaniif kennuun lola bahaa giddugaleessaa Raashiyaa Yukureen gidduu mudatee jiru sababeeffachuudhaan holola isaanii kijiba hafartanii uummata gowwoomsuun aadaa isaanii ta'ee hafee akka jirutu mul'ata. Malkaa Balloo keessatti mootummaan naftanyaa bilchiginnaa PP filannoo sababeeffachuun halkanii fi guyyaa uummata walitti qabanii hawaasa rakkisaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif Jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Balloo gandoota garaagaraa keessatti murni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP ji'a dabree bila 29,2026 irraa eegaluun sababa filannoon dhiyaateef jecha sammuun uummataa waan biraa akka hin yaanneef irraa fagaachuu hin qabnu jechuun qaama olirraa dirqama itti kenname qabatanii bobba'uun jiraattota nagaa fi tasgabbii dhorkaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Maafiyaan mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP bulchiinsa aanichaa gubbaarraa hanga gaditti jiran guyyaan filannoo dhiyaatee waan jiruuf uummata keessa sochoonee hawaasicha filannoof dadammaqsuu qabna jechuun sababoota ittiin uummata burjaajessan inshuraansii fi naashinaal aayidiyaadhaaf suuraa isin kaasna jedhanii jiraattota ganama sa'aatii 2 irraa kaasanii hanga halkan keessaa sa'aatii 6tti hiriirsuun dabareen suuraa kaasaa turuu fi wayita kana godhanis filannoo irratti bilchiginnaa filachuu qabdu jechuun akka dirqamatti jiraattotatti himaa jiraachuu maddeen onichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaaf ifoomsaniiru. Saamtonni maafiyaa PP kunneen torbaanuma kana keessaa maqaa kafaltii gibiraa buusaa gonfaa fi nyaata milishaa akkasumas suuraa kaasaa jiranii wal qabsiisanii jiraattota irraa xiqqaa fi guddaa osoo hin jedhin maallaqa isaan of harkaa qaban irratti xiyyeeffachuun waan isaan harkaa qaban kiisha isaanii fattashuun qarshii isaan of harkaa qaban illee saamaa jiraachuu itti dabaluun miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Jireenya dhuunfaa isaanii jiraachuuf malee dhimmi uummataa homaa kan isaan hin yaachifne ergamtoonni sirnichaa goleewwan Oromiyaa mara keessatti sababoota adda addaa uummachuun uummata Oromoo saamaa akka jiran baratamaa ta'ee jira. Bunnoo Baddallee iddoowwan garaagaraa keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP jiraattota dirqamaan hiriira baasuu gara dirree waraanaatti fe'uu fi lafa jiraattota saamaa jiraachuu himan.
Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Godina Bunnoo Beddellee aanaa dhidheessaa gandoota akka Burqaa Jaalalaa Cirracha Madda Misoomaa Dagaagaa Xinqii fi Dangee Dhaamochaa keessatti waraanni mootummaa naftanyaa Bilxiginnaa PP fi kaadirootni mootummaa naftanyaa caamsaa 2 bara 2026 jiraattota afaan qawween sodaachisanii hiriira deeggarsa paartii badhaadhinaa jechuun baatanii doorsisaa turuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Sirnicha bututaa jiguuf jedhutti deebisanii lubbuu horuuf jecha ergamtoonni mootummaa naftanyaa Bilxiginnaa PP akka waan ummata isaan deeggaraa jiru fakkeessanii filannoo fuula dura kana geggeeffamuuf deemu irratti sagalee ummataa hatanii afaan guutanii filatamne jechuuf akka isaaniif tolutti jiraattota meeshaa waraanaatii sodaachisuuf hiriira baasaa akka jiran jiraattonni dubbataniiru. Hiriira kanarratti hawaasa bakka tokkotti walitti qabuun ijoollee keessan akka isaan gara waraanaa deemanii leenji'anii biyyaaf lolan itti himuu qabdu jechuunis ummatatti dhaadachaa akka turanii fi dargaggoota bakka hiriiraa kanatti argatanis leenjitanii poolisii Oromiyaa yoo taatan mootummaan mindaa guddaa isiniif kaffaluuf qophii xumuree waan jiruuf daftanii galmooftanii gara leenjii deemuu qabdu jechuunis gowwoomsaa akka jiran jiraattonni himaniiru. Ummata hiriira kana irratti walitti qabanii milishaan hidhatee nageenya keessan tiksaa jiru lafa waan hin qabneef lafa kennuufiin keessan dirqama ta'a jechaa turuu fi kanaan duras qonnaan bultoota hedduurraa milishaaf laanna jechuun lafa qonnaa isaanii irraa saamanii gurgurachaa turan jechuun jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaa quunnaman ifatti addeessaniiru. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu ammaaf qabnu kanuma oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.